ايش أي قابل ايش نافق قدني يجري فما قد نافقدني أفان كنا زي أفان رومي فاكينا نقول ميكانيك تروديسي كم بكانيت ايش اوكي أيه غافي سنغافا دشيت غافيني كانكو واني كاراي نكا كان dalagaan teessin tun درا bakka ولك dalagaa نيتوري ajaa'ibaati. غسيمو Waan ولك nama هارمني نكا gammachiisu, لما waan namatti فا هارم tolu, waan سدي nama هارم bohaarsiisu, سيتوري isin nama bohaarsiisan. انا Dhugaa rabbii, قدرا maashaallah, ولولي wallahi itti galu. سرابو سيران انجدي توري اما موين بوف ني ديبسي مون انجدا شريان اكم تلالا كان رسول ربي عليه الصلاة والسلام وانجدا واسدي أبو دغاني سيلة دغادا چوراني سيلة دغادا بوكونو دغا يجينو بيري دي من كتبت دغاني سيلة اوكي دغادا چوراني سيلة چورادا واسدي سنكيسا طلاق چورا بيلة يو سنجري أرغم شورا اوكي چورا بيلة يو سنجري أرغمي يچونا كم بويرا مون بوني يچون bu'ee cooraan osoo siin jedhe cooraa biyyuu dhugaayin osoo hin jedhe cooraa biyyuu osoo siin jedhe قلبي jechuudha اوكي eewwaa amaaranya kanatti si goggorana fakkaata utaaltaa لا qaba مارجع نانجو mee siyaasa waa siyaa gaafadhu اوكي nikaa haarawaan akkamii walitti deebite mee awwal akkamii si buusee eeganaa nikaa haarawaan walitti deebite أولا ما تيجي مرة لما نرابوسي أما ينقسي بدمو ولت بقى دائما قدو كم نتوري شيكيس قافة دين تريرو سنة تنتا يعني كهارا عندن داما يولا من دران سرابوسي نانجلني نكهارا ماري هارا ناكني لفاني فانا قولي أسمع بيو ماربا كانت تنجو مودقامي ولولي أفان كيسا سلكي ما ولباني تيكيرا diggaameen ani jedhina na boo narraa buyyan diggaameen maayini diggaameen oromii faasa yookaan narraa buyyan nama tokko ka amaaranyaa haasawu gaafii takkan deebisu oromii fa kennaa haasayi kennaan guddifanne أستاذ afaan ديما hambaa ديما haasawuu كاندر أفان dhiifama gisee ka dhiifama naan jettee siin jedhaan wanni ati amma diggaamee Kana jette jechuudha. diggaamee ati jettee na Afaan wal gaafatte keessa kun oofuma ji'a bakka tokko hin bulii qabu. tokko Afaan siisisu Oromoo qofa ji'a dubbadha. tokko Ishee bulii kan hin tokko jaalatu. bulii wayii siisisu. Qabxiin barattoota kutaa 12ffaa har'a galgala ifa godhama. Barattoota 930 qormaata biyyaalessaa fudhatan keessaa barattoonni 28 qofti qabxii darbiinsaa fiduun isaanii himameera. Sababa kanaaf torban tokkoof suuqii irraa qorichi hantuutaa fi barakiinaan gurguramuu dhabamsiisuun lubbuu barattootaa baraaru jechuun ministeerri barnootaa ibseera. Maatiin barattootaas mana keessaa meeshaalee qara qaban dhabamsiisuun qotaarii ibsaas torban tokkoof cufuu akka qaban ministeerichi itti dabaluun beeksiseera. Obbo Biraanuu Naggaatiifis torban tokkoof eegumsi gahaa godhamuu akka qabu mootummaan ibsa guyyaa irra baaseen beeksiseera. Kana fakkaata jechuu bakka kuno. Maasha Allah sheekar roobee kuno kana fakkaata walitti deemnee irra daawwattoota keenya warri chaanala kanaaf haarotan sabiskiraayib sheer laayik gochuun haa eegallu. Tunilleen tana dubbiini deebisaan tana dubbiini kana fakkaata kuno. Mililik harka gurcii waggaa 150tti qabrii cabsanii ba'aniiru. Egaa qabrii cabsanii ba'anii maqaan isaanii kanaan dura mililik harka gurciiti. Egaa qabrii cabsanii ba'anii waggaa 4 lakkoofsiseera. Maqaan isaanii amma Abiyyee Ahmad Aliitiin of waamu. Akkuma duraanii Walloo irratti gocha sanyii daguugaa. Yaaddee beektaa namni maal siin jedhee beekaa? Hojjaa kun namni baay'een dinqisiifata yookaan inni ajaa'ibsiifata. Ani garuu inni ajaa'ibsiifatu maaliif maatii koo keessaa ana takka waan ta'eef. Na meetira meeqa